ሚዲያሌ አፍሪካ ሁሉንም የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን፣ አገራዊና ስፖርታዊ ዜናዎች፣ ወቅታዊ የውይይት መድረኮችን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በጥራት በትኩረትና በብስለት ወደ እናንተ ያቀርባል። Niturra malee ni urra jila Oromoon yoomamma gamtaa miidiyaalee Afrikaa hojii aadaa fi seenaa duudhaa hawaasa uummata Oromoo baadiyyaa fi magaalaa keessa qorachuudhaan hojiiwwan seena qabeessa hojjechuudhaan sobaa fi shira diinaa jigsuudhaaf oduu fi odeeffannoo qabatamaa yeroo isaatti uummata biraan gahuufi akkasumas immoo sagantaalee bashannanaa sagantaa siyaasaa fi diinagdee misooma ammayyaawaa idil addunyaa irraa gara biyya keessaatti fiduudhaan muuxannoo yeroo dheeraa qabu baree barsiisuuf uummata keenyaaf dhufee jira. Gamtaa miidiyaalee Afrikaa safuu fi safeeffannaa hawaasa uummata Oromoo baadiyyaa fi magaalaa osoo addan baasin ija qixxeedhaan ilaalee dhugaa fi dhangaa hawaasa uummata Oromootiif qabatee yeroo isaa eeggatee dhiyaatee jira. Marree gamtaa miidiyaalee Afrikaa yeroo isaa qabu guutuu hawaasa isaatiif kennuudhaan ogeeyyiiwwan akkasumas immoo deeggartoota ciccimoo ogummaa seena qabeessaa fi ogummaa yeroo dheeraa qaban wajjin tilmaama gadi fageenyaa kennuudhaan hojii isaatiif qophii isaa xumuramuusaa uummanni keenya kan bahaa kan dhiyaa kan biyya keessaaf alaa aga dhagaa